Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Baga nagaan dhuftan. Har'a dhimmoota yeroo ammaa biyya keenya keessatti haala nageenyaa fi bilisummaa miidiyaa irratti yaaddoo uumaa jiran irratti bal'inaan isin waliin ilaalla. Sochii waraanaa, rakkoo guurraa dirqamaa akkasumas dhiibbaa gaazexeessota irratti mul'achaa jiru walitti fiduun dubdeebii fi xiinxala waliin isiniif dhiyeessina. Chaanala keenya irratti odeeffannoo qofa osoo hin taane seenaa isaa, sababaa fi bu'aa isaa irratti ibsa bal'aa fi madaalawaa ta'e ni argattu. Mee hanga dhumaatti nu waliin turuun yaada keessanis irratti nuuf qoodaa jechaa odeeffannoon keenya kunooti. Ibsa Jawaar Mohaammed imalli Abiy Ahmad Wallaggaatti nagaa buusuuf osoo hin taane lola haaraa babal'isuuf qophaa'aa jira jechuun qeeqe. Ibsa mootummaa Wallaggaatti imala gaggeeffameen nagaa buusuuf murtaa'u jedhu irratti Jawaar Mohaammed yaada mormii cimaa dhiyeesseera. Akka ibsa isaatti imalli sun nagaa buusuuf osoo hin taane wal waraansa deemaa jiru irratti babal'inaan haaraa dabaluuf qophii ta'uu isaa hime. Jawaar lolli itti aanu gama kaabaa qofaan kan daangeffamu akka hin taane eeruun humni RSF Sudaan keessatti socho'uuf Beenishaangul Gumuz keessatti mooraa leenjii kennamuu fi daangaa ceenii socho'uuf haalli mijeessamuu ibse. Kana hordofee daangaa Kumruuk irratti walaleellaan eegalamuu isaas kaaseera. Akka yaada isaatti gochi kun lola keessoo Itoophiyaa fi Sudaan walitti makuuf carraa banaa jedhe. Yoo lolli kaaba Itoophiyaa keessatti babal'ate lixa biyyattiitti daran cimee itti fufuu akka danda'u akeekeera. Walqolcolloon qilleensaa yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru gara lola lafoo fi makaanaaziidiitti guddachuu akka danda'us yaaddessaa ta'uu hime. Haalli kun Beenishaangul Gumuz qofatti kan daangeffamu osoo hin taane godinaalee Wallaggaa fi naannoo Gambeellaattis babal'achuu danda'a jechuun ibsa. Akkasumas lolli lixa Oromiyaa waggoota 8 darban keessa ture dhaabbachuu dhabuu fi balaan dabalataa itti dhufaa jiraachuus hubachiiseera. Gaazexeessaan Ejaans Pirees gara Tigraayitti imaluuf ugguramuu dhaabbileen mirga miidiyaalee balaaleffatan. Guraandhala 20 bara 2026 tajaajila oduu Faransaay AFP'n gaazexeessaan isaa kamisa darbe gara naannoo Tigraayitti akka hin imalle dhorkamuu beeksiseera. Dhaabbatichi akka ibsutti gaazexeessaan Finfinnee jiraatu eeyyama seeraa qabaatus gara magaalaa Shiree imaluuf yeroo jedhu buufata xiyyaaraa irraa deebifame. Sababni kenname ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa irraa eeyyama hin qabdu kan jedhu ture. Hojjetaan nageenyaa buufata xiyyaaraa ragaa dabalataa osoo hin dhiyeessin murtoon kun imaammata hojiirra oolaa jiru ta'uu ibsuun gabaafameera. AFP'n gabaasa isaa keessatti Itoophiyaan sagalee mormitootaa ukkaamsuu isheetiin yeroo baay'ee dhaabbilee mirga namoommaatiin qorannoo jala oolfamuu kaaseera. Baatiiwwan muraasa darban keessatti gaazexeessitoonni hedduun hidhamuu yookiin eeyyamni isaanii haqamuu ibseera. Torban darbe Reuters gabaasa humna RSF Sudaan waliin walqabatee baase hordofee eeyyamni gaazexeessitoota 3 akka hin haaromfamne yaadachiiseera. Gama isaatiin Reporters Without Borders uggurri imala gaazexeessitoota AFP irratti raawwatame mirga odeeffannoo argachuu gaazexeessaa seeraan galmaa irratti dhiibbaadha jechuun balaaleffateera. Akka gabaasa waggaa RSF irratti hundaa'een Itoophiyaan bilisummaa pireesii ilaalchisee biyyoota 180 keessaa sadarkaa 145ffaa irratti argamti. Yeroo ammaa gaazexeessitoonni 5 mana hidhaa keessa akka jiranis beeksifameera. Uggurri kun yeroo walitti dhufeenyi mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraayitti gidduu jiru hammaachaa dhufe keessatti ta'uun ibsameera. Dhiyoo kanas gaazexeessitoonni 2 kan Deutsche Welle hojjetan eeyyamni isaanii addaan citu akkasumas eeyyamni gaazexeessitoota BBC hin haaromfamne jechuun haalli miidiyaa Itoophiyaa keessatti yaaddoo uumaa jira. Sochii raayyaa ittisa biyyaa gara kaabaatti mul'achaa jiruu fi hawaasa gara waraanaatti guuruun dirqamaan Oromiyaa keessatti hammaachaa jiru ilaalchisee ibsi bal'aan kennamaa jira. Torbanoota darban irraa eegalee waraana raayyaa ittisa biyyaa ulaa galaanaa fi birmadummaa biyyaa jedhuun gara kaaba biyyattiitti socho'aa turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan walqabatee nageenyi keessoo biyyattiitti caalaatti hammaachaa dhufeera. Sochiin waraanaa kun akka sababaatti fudhatamee naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa fi sodaan uummataa dabalaa jiraachuu odeeffannoon ni mul'isa.
Keessattuu dargaggootaa fi abbootiin warraa dhiyeenya fuudhanis ta'e kanneen maatii qaban dirqamaan gara leenjii fi tajaajila waraanaatti guuramaa jiraachuun itti fufeeraa jedhamaa jira. Odeeffannoon argame akka ibsutti namoonni tokko tokko fedhii isaanii malee yeroo halkan mana isaanii irraa funaanamanii gara waraanaatti erguun ni yaadatama. Haalli kun maatii isaanii irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Baay'een isaanii jireenya qonnaan bultootaa irratti kan hirkatan waan ta'eef humni hojii gara waraanaatti yoo bobba'e maatiin hafan rakkoo beelaa fi gargaarsa dhabuu keessa akka galan sodaan jira. Hawaasa keessatti yaaddoon guddaan mul'atu waldhibdeen keessoo kun yeroo dheeraaf itti fufuu danda'a jedhuu fi yaada xumuraa isaa adda baafachuun rakkisaa ta'uu isaati. Waan dhuma hin qabnetu nu qabate jechuun yaaddoo isaanii ibsachuun hawaasa keessaa yaaddoo jirus ni dhaga'ama. Haleellaa kaaba shaggar mulootti waraana bilisummaa Oromoo loltoota 65 battalatti ajjeesuu fi baankiilee 2 saamuun ibsame. Fageenya kiiloomeetira 55 irratti kan argamtu aanichatti guraandhala 19 bara 2026 kaaba shaggar aanaa muloo keessatti tarkaanfiin hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhamaniin raawwatame miseensonni waraana mootummaa 65 ol battalatti ajjeefamuu isaanii odeeffannoon mul'isa. Akka odeeffannoon miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'a agarsiisutti haleellaa kana keessatti baankiilee 2 baankii daldala Itoophiyaa fi Oromiyaa baankii humnaan cabsanii qabeenya isaanii saamamuun ibsameera. Viidiyoo fi suuraaleen miidiyaa hawaasaa irratti gadi lakkifaman keessatti namoonni hidhatan baankiilee keessaa qabeenya baasaa, meeshaalee akka kompiitaraa caccabsaa fi sanadoota facaasaa jiran mul'atu. Hojjettoonni baankichaa sodaan achii baqatanii jedhamee himameera. Magaalaa Muloo Finfinneetti dhiyoo taatus yeroo ammaa rakkoo nageenyaa jabaataa keessa akka jirtu odeeffannoon ni mul'isa. Gabaasni kun qophaa'etti mootummaa irraa ibsi mootummaa ifa ta'e hin kennamne. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo sabquunnamtiin adda bilisummaa Oromoo humnoota kaaba Itoophiyaa fi Eertiraa waliin waliigalteen hin jiru jedhan. Sabquunnamtiin adda bilisummaa Oromoo Jaallammii Gammachuu humnoota kaaba Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa waliin wanti irratti waliigalame akka hin jirre ibsaniiru. Akka ibsa isaaniitti jijjiirama bara 1991 hanga bara 1993 ture keessatti Shaabiyaa fi TPLF'n adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa dhiibuu fi uummata Oromoo irratti miidhaa cimaa geessisuu isaanii dagatamuu hin qabu jedhan. Jaallammiin yeroo sana qabsaa'ota Oromoo irratti tarkaanfiin fudhatamee fi hooggantoota uummanni abdatu dhabamsiisuun raawwatame yaadachiisanii addi bilisummaa Oromoo muuxannoo darbe irraa barachuun akeeka humnoota kanaa sirriitti akka beeku ibsaniiru. Humnoonni sirna atseewwanii fi olaantummaa saba tokkoo deeggaran har'as daangaa Oromiyaa sarbanii yakka hammaataa raawwachaa akka jiran eeraniiru. Akkasumas uummata Oromoo rakkoo keessa jiru xiqqeessuu fi salphisuuf yaaliin taasifamu itti fufaa akka jiru dubbataniiru. Dhumarratti humnoonni kaaba Itoophiyaa fi Eertiraa walitti gurmaa'uu isaanii ibsanii kaayyoon isaanii kaayyoo qabsoo Oromoo waliin kan wal faalleessu ta'uu sabquunnamtiin adda bilisummaa Oromoo mirkaneessaniiru. Hordoftoota keenya qophiileen keenya kan hagammaa ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa jecha laayik, sheerii fi yaada keessan nuuf qoodaa jecha odeessa biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.